Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtan baga jiraattan. Egaa chaanaalii Miiloo Sirna Gadaa irratti hubannoo sirna gadaa isinii kennuuf waadaa isinii galee ture. Imala kiyya jalqabuuf deema. Galaa keessan qopheeffadhaa. Galaan keessan akka karatti isin harkaan dhumnetti galaa yeroo dheeraa qopheeffadhaatii na wajjin imala keessan itti fufaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu sirna gadaa uummata Oromoo barachuudhaaf abbaan sirna gadaa eenyu akka ta'e kutaa jalqabaa kanarratti barachuun dirqama. Abbaa sirna kanaa yoo hin beekin sirna gadaa beekuun nun barbaachisus. Barannus homaa nuun godhu abbaa isaa beekuu qabna. Abbaan isaa eenyu? Oromoo gosa tokkooti immoo Oromoo hundi abbaan sirna gadaa kana eenyu kan jedhuu fi ilmaan Oromoo laaluun dirqama. Kanaaf uummanni Oromoo kaleessa ilma meeqa qaba? Oromoon ilmaan akkamii qaba waan jedhuuf walumaan laalla. Ilma gudeedaa, ilma guddisaa, ilma mixii, ilma boojuu, ilma booroo, ilma naqataa, ilma faanawwaaraa, ilma ilkifataa, ilma halangeetii fi ilma morcumaati. Kanaaf ilmaan kana keessaa mee har'a ilma gudeedaa haa laallu. Oromoon ilma gudeedaa eenyuun qaba? Booranaa fi Bareentu qaba ilma gudeedaa. Kanaaf hiddi latiinsa Booranaa maal akka ta'e, qubsumti isaa eessa akka ta'e chaanaalii kanarratti hidda latiinsa Oromoo keessatti waliin kalaallu ta'a. Akkasuma Bareentu hiddi latiinsa Bareentuu maal akka ta'e fuula duratti hidda latiinsaa keessatti akkasuma ni laalla. Kanaaf sirni gadaa kun sirna gosa tokko qofa osoo hin taane, sirna Oromoo tokko qofa osoo hin taane, sirna uummata Oromoo bal'aati. Kanaafuu seeraa fi sirna gadaa Oromoo ka sabboo goona itti abbaa, ka kuntumaa daarimu itti abbaa, ka sikkoo maddu itti abbaa, ka ituu humbannaa, ka afran qalloo, ka baasoo dullachaa, ka raayyaa asaboot, ka maccaa tuulamaa, ka ormaa, ka gabraa, ka garrii, ka giriirraa, ka gurraa, ka hawwiyyaa, ka affaar, ka maaraqooti. Sirni gadaa ka uummata kanaati. Kanaafuu ka gosa tokkooti miti. Uummanni kun martinuu heeraa fi seera sirna gadaatti abbaadha. Kanaaf sirna gadaa deebisuudhaaf uummata kana beekuun barbaachisaadha. Tole ilmaan ayyaa Oromootiyyaa wanni addaan isinii baasu sirratti ilma gudeedaati. Ilma gudeedaa jechuun maal akka ta'e isinitti himne. Ilma gudeedaa jechuun ka heeraa fi seera guutanii rakkoo qalanii haadha fuudhan. Ka ragaa qabu jechuun ilma heeraa fi seera qabu, ilma jaarsa fixeensaa qabu, ilma dhoysisaa qabu, ilma shanoo shananii qabu, ilma dhaamata qabu, ilma geegawoo qabu, ilma geeggisituu qabu. Ilma akkasitti sirna fuudhaa fi heerumaa guutee bakka ragaan jirutti abbaan haadha fuudhe ilmi sun ilma gudeedaa jedhama. Ilma guddisatti isinii taraa. Ilmi guddisaa Oromoon eenyu guddifata? Oromoon uf guddifata moo alagaa guddifata? Orma guddifata moo fira guddifata? Waan jedhu asirratti addaan baasee isinitti himuu barbaade. Uummanni Oromoo dhugaadha. Ilma ni guddifata. Haa ta'u garuu alagaa hin guddifatu. Oromoon obboleessarraa guddifata, gosarraa guddifata malee alagaa hin guddifatu. Seerri alagaa ittiin ilma godhatu seera adda uf danda'e jira. Seera ilkifataa jedhaniitiin seerri adda uf danda'e jira malee ilma guddifataa keessatti ilmi guddisaa ilma Oromooti. Oromoo qulqulluu guddifata malee uummanni Oromoo alagaan guddifatu. Akka amma yeroo ammaa kana Oromoon hin guddifata jedhanii sarii nu guddifachiisan kanaa miti. Oromoon hin hammata jedhanii bofa nu uummachiisan kanaa miti. Kanaafuyyuu walumaa galatti ilmi guddisaa seera akkamiitiin guddata? Heeraa fi seerri isaa ilma guddisaa maal akka ta'e gaafa heeraa fi seera sirna gadaa keessa seenne achi keessatti waan ilmaan qabu keessatti ni argattu. Ammaaf ammoo ilma gudeedaa fi ilma guddisaa hagana eegasiniin jedhe kutaa itti aanutti ammoo ilma boojuu fi ilma booroo, ilma naqataa, ilma faanawwaaraa, ilma irkifataa, ilma morcumaa, ilma halangee hunda isaatiyyuu haga ilma faanawwaaraatiin bahutti kutaa itti aanutti tokko lama jennee barachaatiin hin deemnaa. Kanaafuyyuu galaan keessan akka isin jalaan dhumne qophii bareedduun manaa bayaa na waliin imalaa isin jedha. Oromiyaan teenya bal'oodha. Oromiyaa bal'oo tana keessa deemnetiin waliin laallaa. Kanaafuyyuu waan handogongore yoo jiraate na of bulchaa. Yaada yoo qabaattan, qeeqa yoo qabaattan karaa chaanaalii kanaatiin koottaa. Hayyoonni jirtan ammoo hayyoonni aadaa gadi fageenyaan hubannoo qabdan koottaa waliin haa mari'annu. Abbootiin amantaa ammoo warri sirni gadaa amantaa balleessa jedhaniitiin sirna gadaa kana cunqursaatiin jirtan hayyoonni amantaa musliimaas ta'ee amantaalee garaagaraa harkaa qabdan koottaa heeraa fi seera sirna gadarra dhaabbannee sirni gadaa kun maal akka inni ta'e amantaalee garaagaraatiif maal akka inni qabu waliin haa laallu. Sirni gadaa amantaan walitti bu'u sirna bulchiinsaati. Ittiin bulmaata uummata Oromooti. Umrii fi dhalootaan ijaaree akkaataa gahee isaaniitiin qooda kan kennudha. Sirni gadaa bulchiinsa malee amantaadhaan walitti hidhatan qabu. Garuu amantaalee jiru hunda isaatu ni kabaja. Sirni gadaa amantaa miti bineensa kabaja. Malkaatuma, barmaddaatuma, seera tulluutuma, margaatuma, nyaaphaatuma, diinaatuma,
firaatuma alagaatuma seera akkanaa qaba waan ta'eef sirna gadaatiin wanti wal dhabu tokkollee hin jiru waan ta'eef hayyoonni jirtan wal mari'achuu hin dandeenya. Hagasii waan na hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa. Horaa bulaa jechuun horaa bulaa osoo hin taane horaa bulaa dagaagaa bal'adhaa qanani'aa jechuu. Guyyaa uummanni Oromoo dalagachaa olee galgala yeroo ol eebbisu horaa bulaa jedha. Horaa bulaa jechuun haadha manaa hin dagatinaa galgala qanani'aa mana keessatti ilmaan horaa bulaa dagaagaa bal'adhaa jechuuf. Kanaaf uummanni Oromoo horee bal'atee har'a gahee na of oolchaa horaa bulaa dagaagaa bal'adhaa ilmaanis horaa. Kutaa itti aanu immoo waa'ee ilmaan Oromoo kaafanitti seena.